Way. Ayuna ralle darbu dadhabde qorumsa Saidoo irratti raawwate. Sobdee fakkeessiteera itti beektaa iyyuu. Yoo yaashama akkam jirtu dhagaa keessanii viidiyoo Saidoo irraa gadhiise dhaggeeffattanii jirtu moo dhaggeeffattan yoo dhaggeeffatin ani asumaan isinitti jechuudha. Ani viidiyoo Saidoo yeroo dhaggeeffadhu viidiyoo isa Amaariffaan hojjete waan ta'eef Amaariffaa fi Oromiffaa irra gad dubbattariiti. Waan garagaraa ta'uu danda'a kanaaf isa achitti dhageessan Oromiffaan dhageessan isinuun dhageessan jedheen dhiisa kan afaan Amaariffaan dubbatudha kanan isinii fiduu. Ayuuni mana sobdannaante har'allee waan ishin taate argitanii miti Saidoon Yemani gara Itoophiyaa deebi'ee jira. Innaa ayyuu immoo ittiin bilbilee akka inni deebi'ee kanaaf beezatti bilbilee beeza isa jaartii sadaffaa godhachuu jedhu san jechuudha. Beezatti bilbilee ayyuudhani Saidoon waasii ergee jira koottuu fudhadhu jedhiini waliin dubbisan ture akka isaan wal dubbisan taasiseeti. Kanaafiyyuu ayyuudhaan koottuti ergaasii qaba waan ta'eef koottuu fudhadhu jedhiiniti itti bilbilii. Sana booda yeroo isheen dhufte Saidoo tikeetti inni barbaachisaa daandirra kufee jira inni gara Itoophiyaa akka inni dhufu taasisna jedhanii akkasii waliin mari'atanii qorumsa akka isheen dabartu ilaale jechuudha. Saidoon atiyyuu maaliif akkas goota? Ayishaan akka birrii jaalattu osoo beektu akkam akkas goote Saidoo ante Saidoo. Sanas ta'e kana gaayisochi Saidoon gara Itoophiyaa deebi'ee jira. Kaleessallee daa'ima Sumayyaa jalaa fudhatanii turanii Jamiilaa fudhatee ture obboleessi kiyya. Kanaafiyyuu isa san darbee jira garuu kan inni fudhatee fi akka Saidoo fi Sumayyaan araaraman barbaade yani Sumayyaan daa'ima ishee barbaadachuu yeroo dhufte Saidoon illee ishee achitti qabee Saidoon illee dhufee akka isaan araaramaniif barbaadeen malee hammeenyaan fi miti. Obboleettiin tiyyaa Jarmaan irraa dhuftee bilbiltee daa'imni akka deebisan taasistee gamanumaan haa galasoomtu. Kanaafiyyuu daa'imni illee akka isheen ala bultu hin barbaadu ilmoo yoo abba haadharraa adda bultee ni boossi. Haadharraa adda baate ni boossi. Numaayyuu viidiyoo isheen qabattee deebitee yeroo isheen deebitu argee jira. Boosee rafteeti dhuftee kanaafiyyuu akka isheen ala bultu hin barbaadu. Haadharraa adda baate osoo ani jiraadhe haa ta'u inumaa yeroo tokko kaameeraadhaan argiti yeroon bilbiluuf malee obboleessa kiyyaa hin beektu nama beektu miti. Kanaafiyyuu immoo daa'imni akka isheen ala bultu hin barbaadu baga deebisee fi gamanumaan obboleettii tiyyaa hin galatoomii jedheeni jira. Obboleettii isaa Jarmaan jirtu jechuudha. Innaa kanaaf inni kana dhume inni wal dabadabanii inni wal tumadhayyuu fi Sumayyaan kanumaafiyyuu Yeman deemte yoo inni achi dhaqee si barbaadu deema waan ta'eef kanumaaf Yeman deemte Yeman geessee as deebitee immoo ayyuu irratti dibdibii akkasii hojjechuu ajaa'ibsiifadhee jira jedheenna. Sumayyaa fi kan Saidoo akkasumatti taadheessu amma ka ayyuu taadheessu inumaayyuu ka ayyuu kana jalqaba isinitti odeessuu qaba tureeyyuuti gaayisochi maal ayyuu akka birrii jaalattu beektan jedheetu manii innaa Ayishaan teessan gaayisochi akka isheen dabartu laalumaaf Saidoon illee akka qarshii mo'aan irra jaalatti kan jedhu laalumaaf akkasii hojii akkasii irra hojjete. Innaa beezitti jaartii sadaffaa isaatitti bilbilee Sumayyaa ayyuu yaami jedheeni ayyuu yaamsisee sana boodatti isaa akka wal dubbisan taasisee jechuudha. Ergaasiif qabannaa fiigaa dhufte innaa dhufnaan ayyuun intala namaan narra anchiseeti yoo maal narra barbaadda dubartiin namaan narra barbaadda bilbila kiyya irratti bilbilisiin hin jenne amma hundumaafiyyuu ergaa Saidoon naaf ergee naaf kenniitiin deemache. Ergaan siif ergame kan harkatti namatti kennamuu miti kan afaaniin namatti himamuu jette. Innaa kan afaaniin namatti himamu ta'ee maal gochuuf si bilbila anaaf hin bilbiluu wanti si bilbiluuf maali jetteen ayyuu. Innaa ati immoo tibba kana Sumayyaa waliin xiqqoo wal tuttumtanii turte waan ta'eef ati illee bilbila jalaan kaastu waan sitti aaree fi sila tanaa adda dabbishnu kanaafi siif bilbiluu didee sitti himuu didee anatti hime ani sanaafan dhufe kanaafuu kan himammoo dubbiini harka kennamuu miti kan afaaniin dubbatamuudha jetteeni. Innaa maalidha innaan inni akkuma argitu Saidoon daandirratti kufee jira waan ta'eef qarshii harkaa fixee jira waan ta'eef qarshii 8,000 sii kenne keessaa qarshii 70 yookiin 80 tikeettii muramuuf qaba. Saidoon gara biyyaa deebi'uu qaba. Daandii sanarratti kufee akkuma argite sanii. Kanaafiyyuu tikeettii muruuf qabna ani immoo akkaawuntii kiyyarraa qarshii hin qabu jetteen beezan. Innaa roobii malee inni illee Saidoon illee jalqaba jedhee jira. Roobii malee bararraan hin jiru. Guyyaa kan dabiliidha yani qarshiin illee guddaadha biyya garagaraatiin xiyyaara tokko irraa buutee haala saniin kan dhuftu deemamu waan ta'eef qarshii guddaa barbaada biyya tokko geessanii biyya tokko
biyya tokkorraa akkasitti yaabbata waan ta'eef kanaafuu Sumayyaan illee kan ufte guyyaa roobiti waan ta'eef ani immoo roobi san eeguu waan hin barbaanneef Jamiilaan illee biraazariin fudhate jennaaniin osoo danda'ame Sumayyaan osoo as keessaan bahin daa'ima illee deebi'uu argee jira osoo Sumayyaan daa'ima ishee illee fudhattee gara Finfinneen deebiin dhufa jedhee isheen garuu daa'ima ishee fudhatteeti deemteerti kontiraataa konkolaataa qabatteeti dhaqqabuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu guyyaa roobii malee hin argamu hanga sanitti immoo rakkoodha daandirra kufee jira amurruuf tikeetti muramuufi qaba qarshii sanirraa jetteeni qarshii 70 yookiin 80 waa'een caalu jennaan si maaltu si galchee jetteen ayyu si maaltu si dhibee maaltu si galchee wanti si galchee maali maayyuu jalqabayyuu yeroo itti bilbiltu qarshii fitadhe moo maal jechaanii bilbilatti bilbilte yeroo inaasaan beezadhaanii jechuudha. Innaas maaltu si galchee jennaan daandirratti kufeeti ani waan qarshii harkaan qabnee fi kanaafuu muruufi qabnennaan inni si maaltu si dhibee Sa'idoon maaltu isa jarjarsee suuta jedhee haa dhufu hanga roobitti tasgabbaa'ee dhufuu danda'a roobii dhufuu danda'a hanga sanitti maaltu si jarjarsi maaltu si galchee si maaltu si galchee dandeef murii fi atiyyuu oolmaa naaf oorii atiyyuu jaartii sadaffaadha jettee ofiin jetta miti kanaafiyyuu oolmaa kana naa oolifi qarshii 80 yookiin 90 isa sanii ayyuudha Sa'idoodha akkasitti mure jedhiiniti akkasitti muriif atiyyuu jetteeni kannaantiyyee birrii haadha haati birrii haati barakeena si maaltu si galchetteen beezara maaltu si dhibee wanti si galchen jiru ozuma kana keessa jettuu surprise si qaba jettee Sa'idoon jechuun duratti dhokate kaameeratti dhaabanii dhokate indoo ati yuutuubara video waraabama jettelle shakkiin gootu hayyu inna Sa'idoo argina Sa'idoo ko ni bar ozo ammumayyuu qarshii 90 jedhanii ammumatan haa dhufuu barbaada dallaalallee dubbachuu barbaada ozo halkan keessa maasaa sagalin taane akkati dhuftu barbaada akkati nagaannaa dhuftu barbaada Sa'idoo ko akkasi dede inumayyuu majaliizallee ta'u gurgura yooma qarshiyyuu harkaadha sirraa bareedee jira maraatu sooti caatii qama'uu si bareechi baay'ee sirraa bareedee jetteeninna 90 ammoo naaf salphaadha halkan sa'a sagallee waan taane akkati daftee dhuftu barbaada laala waliin dubbachuuf kunoo akkasi maa ishee bilbilte immoo beezadha maa bilbilte immoo jetteeni inna akkati dhiphanneef indaatti canaannaq biyyeenoo jedheeni ergasii qoromsa dabarte immoo beezannaani qoromsa kiyya dabartee hin beektu jetteeni kaameeraa mee maalidha isini intiniini Maikin isin godhatten jenna maikin geexi ta'ee bar jedhe Sa'idoon dargasi kaameeraa waraabaa jirra daaniin kaameeraa caccabsuu fiiguudhaan maka innaa dubbiin akkas ta'e numaayyuu beesanoo dhaabbattee akkati ishiin dhaggeeffattu gorsi kee namatti tola mikirishikoo hin machaal akkamii gorsi kee jedhaniin akkasitti Sa'idoo walii galanii qoromsatti darbuu dadhabde addee barakiinan jechuudha samuun ishoo naantiyye ammuma dubbattee ammuma waan akkas hin jenne dhuguma Sa'idoodhaaf osoo quuqamtee namni kun akka daandiratti hin kufne osoo quuqamtee maal abbaa ishee qarshiin akkasii jettee sila dhuguma gooti inumaayyuu ati latanaa oolii yoo qabaatteeti baasii fi ani qabu jennaanini innaa sanas ta'ee kana ayyuun sanas ta'ee kana osoo ayyuuniyyuu gadduu fi baattee Sa'idoo sabni isaa namni isa jaallatu raawwattoonni isaa baay'ee jiran illee jedhee jira biyya garaagaraatirra Dubai Saudi kan irraa baay'een isaanii tikeetti siimurra waan ittiin galtoo dhabdinaan jedhanii ani immoo rakkannee waan rakkadheen qabu ammallee rakkadhu boris rakkadhu Sumayyaan akka tasaa'u naa gadditee dhuftee daandirraa nakaastee ijoollee kiyyaaf abbaa ijoollee kiyyaatitti nakaastee dheetanii malee rakkannee waan tokko wanta rakkadhen jiru gamanumaan galatoomaa jedhee jira jechuudha addi Ayyishaan akkasitti kolfaa mucoo dhagoote naante yeroo isin taasifamaa kolfinarraa dhume malee maali kun naante Diguma keenya qabdi garuu akka birrii jaalatte ara basma hundaafuu sabni ishee akkas intarreet dhallee wuxeetiin ishee 0.0 ta'ee dhageessanii miti tikeetti muraafi sila jaarsi ishee taate dhuguma soo jaalatte bakka daandirratti kufee yaadni kee kun sirriidhatte maal abbaa ishee birriin gaa'isoochi innaa sanas ta'ee kana akkasitti darbuu dadhabde Ayyishaan maal jenne kaayyuu tan haadha birrii haadha barakiina haadha birritti haadha barakiinitti